akka muktaartumo eessa muktaar akka deemu eessa akka maal jedhu firootti ergitee muktaartu tumsisiistee wanni kun garamitti deemaa jira garam deemaa jira garuu maaf akkas goote wanni isin akkas goote maali nuti waan tokko beekuu qabna nama biran gay waan hunda itti himuu fi icciitii keetti himuu fi icciitii keetti kennuun hin barbaachisu icciitii keetti kennuun hin barbaachisu icciitii keellee itti himuun hin barbaachisu firoo fi caaltu wajji jiraatanis wal jaalatanis tokko YouTube isatti kennuu qabdu eenyu miidhamaa jira eenyu rakkina keessa jira namtichi immoo muluu gowwaadha yakkamaadha niitii namaati irratti akkana ta'uun isaa hedduu yakkamaadha abbaan seeraa sunuyyuu jedheeni jira barisa abbumti seeraa sunu maal jedheeni ati mataan keetuu yakkamaa ture ati mataan keetuu niitii namaa akkas gochuun qabdu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam naga keessanii fe'a keessanii alle naga kooda alhamdulillah galata rabbii walitti deemnee jirra har'a waa'ee walitti deemnee waa'ee caaltuu fi muktaarii eenyu muktaar tumsisiisee caaltuun otoo harka isaa jirtu otoo harka muktaar jirtu akka firoon isa tumu bakka inni deemu lakkoofsa isaa kenniteef jechuudha firoon hin barbaachisa isheen mala sanabdee falas dhabdee jirti garuu in ulfaata otoo harka namaa jirtu waan tokko dalaguun baay'ee ulfaataadha miidhaa isirra namichi immoo siree dhugumatti baay'ee nama bakka humayyaannedha gaaf isa miidhu akka caaltuun miidhamu beekuu qaba gaaf muktaarin tuma akka caaltuun tumamtu beekuu qaba caaltuun immoo ol fuutee akkamitti otoo niitii namaa taate otoo ufiin beekin otoo haqa nama abbaa tokkoo taate fuutee YouTube isa hirka galchiti takkaan nama amanuun dubartii duruu jira nuti lafaa ol bakkumatti nama jaallanna bakkumatti nama dhamanna bakkumatti icciitii keenya himanna bakkumatti waan qabnutti kennina bakkumatti mallaqa qabnu haga kana qabna jenna bakkumatti hodhu YouTubein keessa hirkaa galu jenna YouTube jechuun icciitiidha icciitii jechuun YouTube jechuun bira kaadheetti nama bira kaattu dhabde hamma fedhe ta'ullee wallaan muktaarin biroo kaate YouTube isin miidhu sababa ilmoo isaatiif gurbaan kun immoo nama homa takka irraa hin qabne yookaan gorsame bakka nama biyya namaatti deebi'u waan ta'eef yoo illikii ta'e malee amma jaallatee caaltu hojii jiraata miti isin haa galu wani tokko amma odoo muktaar gadhiise iyyuu inni caaltu hojiin jiraatu kana beektan soba garuu immoo isiin akkamitti fuutee YouTube isaa harka galchiti bakka nama maal isaa amante maal isaa beekti hamma silaa amma laala caaltu wani isiin dogongorri isii akkaataa fi mala dhabde eshi YouTubein kun buni harka hojiraate namni irra guddinaan saydoo bira kaata YouTube isin galin nu ukara amne malee sala harka isaa kenna garuu nama amanama waan qabnuuf nama itti amanu waan qabnuuf YouTube namni YouTube tokkicha of bira kaayatu hin danda'u YouTubein bakka lama bakka sadii soo taa'e rakkoon qabu bakka lama isheen immoo ol fuutee YouTube isi gootee itti fannifte namicha gandaa garuu akka miidhamtu maaliif wallaalti namichi immoo akka isiin miidhamtu kana maaliif wallaala muktaar har'a yoo miidhe muktaar yoo tume niitii isaati inni hoo maaliif muktaarin tuma niitii namaatirraa hoo maal qaba barna ajaa'ibee namoonni tokko moorri koomantii mootuyyuu kun bagatumte jettaniin hin barbaachisu bagatumte jedhina maaliif isiin wallaalummaa isiitu isii godha malee beekumsi caaltu akkas godhaan jiru beekumsi caaltu bakka namni gaafa aaru illiki keessa gala gaafa aaree jedhu miira biraatti dhagama isiin immoo waan kana hundumaa qalbii isii kara tokko deebisuu qabdi firoo isillee riimoof keessaa godhu qabdi firoo jaalattu kana dubartiin akka dhiiraa lama fuudhuu hin dandeettu onnee takkitti qofa qabdi dhiirri garuu onnee lama qaba kana beektu mitiire garuu caaltuun firoo kana riimoof keessaa gootee jiruu isii jiruu bareedaa jiraatu qabdi sini galee kanaafuyyuu rakkoo nama eenyuun hambira jira firoo bira jira abbaa seeraa bira dhaqee muktaarin yakkamaadha akkana ishee godha jedhee odeessa inni maal hojjechaa jira ilmataan isaa yakkamaa miti niitii namaa wajjiin haasa'uun hin ga'u nagaa gaafatee salaama fakkeenya akka muslima salaama rabbii gaafatee akka kiristaana nagaa rabbii gaafatee bira darbuu qaba garuu immoo inni ji'a lama hojii jiraannee jedhee ture
erga wal baratanii garuu ji'a afurii jedhe. Garuu abbaan seeraa suni poolisichi sun abbaan seeraa dhuguma nama jabaadha, dhuguma cimaadha, dhuguma beekadha, dhuguma hayyuudha. Maaliifi namicha isaa likki mataan keetuu yakkamaadha, situ ilmaan addaan baasii jedheenii ture jechuudha. Daa'imti bara caaltuu takkitti miitu Muktaar illee ni miiti gara daa'imaatitti ishee fudhanne daa'imaan situ addaan baasii jedhee miti. Dhuguma Muktaaris ni miiti caaltuu illee ni miiti. Garuu daa'ima kanarratti kan dhiibbaa guddaa geesse namicha kana. Inni lammaffaan kan dhiibbaa guddaa ofirratti geesse eenyuuni? Caaltuudha. Caaltuun utoo beektu uf tumsiifte, utoo beektu uf miite, wallaaltee miti. Maaliif hoo jettanu? Namni nikaa namaa qabu dhiira biraa hojii haasa'u wallaahi billaahi hamma fedhe Muktaar takkaa miti yoo afur fuudhe danda'uu qabdi. Maal irratti? Dubartii jabduu irratti, dubartii cimtuu irratti. Waan san obsitee injifattee nama kana zoorfatuu qabdi malee inni dubartii takka duuka deema jettee dhiira biraa wajji deemuun qabdu nikaa ofirraa qabdi. Laaxxee yoo taate rakkoon qabu. Laaxxee yoo taate rakkoon qabu. Bakka maaliifi laaxxeedha nama jaalattee heerumuu barbaaddu waan barbaaddu fi rakkoon qabu jedhanii. Gaaf haqa namaa ofirraa qabdu immoo utuu haqa namaa ofirraa qabdu dhiira tokko manatti fiddee jechuun hin ulfaata. Kana ni beektan isinillee. Eenyumtuu namni wallaalee hin jiru. Caaltuun immoo amma dabarfattee wanna kana keessa darbuuf rakkoo kana keessa darbuuf waa hundaa obsuu qabdi. YouTube namicha harkaa baasuu qabdi, baasuu dandeettiin beekamu hin baasa itti. Dhiira kamuu amantaa YouTube kee harkaan galchine abadan. Hiriyaa yookiin immoo nama jaallatu tokko bira kaachuu qabda YouTube kee. Maal amantee isa? Meefachuu fakkeenyaaf Muktaarii waggaa tokko wajjin turte haa jennu ilmoo irraa argatte. Namicha kana kaleessa walitti dhufan. Reefji arfaffaa hojii lakkoofsisan. Maal amantee mee? Ni maal amante? An gizee tokko gaafa dubartiin tuni nuti walumaa galatti dubartiin tuni qalbiin teenya hir'uudha. Hammana jechuudha qalbiin teenya. Isin galee garuu dhugumatti isin jedha. Wan dhugumatti hamma nuti yaannu mee as deebi'aa laala. Hamma nuti yaannu. Akka gizee itti duuba haasoftu sun akka gizee in ulfaata. Wallaahi lazim yaaduu qabna odoo waan balleessin duratti otoo wanni tokko tushaan tokko nuur jirutti nama biraa wajjin illee hariiroo uumuun ulfaata. Baay'ee ulfaata. Kaleessaa isin fagguraa turte hin argitan. Otoo nikaa qabdu namicha ganda harka qabattee hoteela deemtee bakka bashannanaa deemtee maal jechaa turte? Illi dhiirri jechuudha isinii hima. Dhiirri gaafa obse ni obsa. Gaafa achi obsa fixate immoo hin danda'amu. Isa Muktaar dhiisa dhiirrumti kamuu gaafa obsa fixate yarama jechuudha. Bakka dubartiititti dhiirri obsan qabdu. Kan inni beektanii miti bakka dubartiititti dhiirri obsan qabdu. Eessatti obsa qabdi? Bakki obsa qabdutu jira. Bakka dubartiititti obsan qabdu dhiirti. Niitii isaa taatee dubartiin dhiira biraa hojii deemu jechuun du'uudha. Kan inni beektanii miti. Ni beektan intala islaamaa takkarratti otoo dhiirsa qabdu dhiira biraa hojii deemuun ni ulfaata. Kanas ni dogoggorte. Kana ta'uun isii rakkoo isii maanni caaltu isinii galee anatu beeka, anatu sheeka, anatu hundaa beeka jechuu fi hiriyaa gaarii of biraa dhabuu rakkii dursaa nikaa namaa ofirraa qabda. Tasgabbaa'e jaalattus jibbitus namni kun fala tokko laalladhu gara seeratitti deemi maatii qabda seera nikaa ofirraa buusi jiraa nama jedhuun dhabde. Isin galee hundinuu warra hooyi bichaatee mitiire hin beektanii kana caaltuun kana dhabdeet kanaan miidhamaa jirti. Uf miidhaa jirti. Namichi nyaatee dhugee fataa jedhee jiraataa jira. Fakkeenyaaf firoon jedhan sun fataa raahaa ta'ee jiraataa jira. Isheen immoo maalirra jirti? Isheen immoo rakkoo hamaa keessa jirti. Tumamuun, cinqamuu, yaaduu maal jechuun jechuudha. Isin galee dubartiin takka gaafa dhiira yookiin immoo ilmu lammaffaanuu dhufaa jira. Kun beekamaadha. Kanaaf viidiyoo keessuma irratti dhaabaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayikii godhaa, koomentii barreessaa, yaada keessan ibsadhaa. Machaachuu.